baay'een jaalladha. Dhugaa dubbachuu wanta isin jedhan qabu. I love you. Dhugaa dubbachuu fi namni addunyaa kanarraa tidaariidhaan eebbifame eenyu yoo jettani ana deeyyaa. Kanaaf sumatti ilaalaa utuu isheen hin argin har'a qalabatii koonstii baafadha. Uyo video kana arge booniin dagatamte miti jechuudha. Boonii Joosiin hin jaallatu mandara warra afaan Amaariffaatti jechuudha. Viidiyoo wayii gaafa isaanii istiidiyoo isaanii eebbisiifatan tokko kan achitti waraabame tokko jira. Booniin otoo eebba isaaniirra jiru achitti footoo fa'aa akka viidiyoo fa'aa waraabu. Eebba istiidiyoo isaanii isa mana suuraa sanaadha. Isa fudhatanii ba'anii mandara garasiitti durayyuu hin jaallatu akka jirutti bakka viidiitti ama daqiiqaa tokko hin guunne sana ilaalanii jechuudha. Joosiin garuu dhugumatti osoo hin jaallatu ta'ee amma kana faana hin deemu dhugumadha. Amma cidha bira hin ga'u. Cidha biraan hin ga'u jechuudha. Faana jiraachuu danda'a, laayifii faana fa'aa daddabarsuu danda'a, yeroo muraasa faana deddeemuu danda'a. Bakka jechuun hiriyyummaadhaan tutturuu danda'a. Dhiirri garuu amala isaa keessatti gaafa murteeffatudha. Dhiirri parsantiin 70 ol gaafa murteeffatu gara cidhaatti seena jechuudha. Maaliif fuudhee baase yookaan fuudhee hiikeensaa dubbii kan biraa balaadha jireenya isaa keessatti waan ta'eef baay'ee of eeggata. Akka dubartii miti dubartiin jechuun tokkoon bakka amantee fiigdee itti galti. Bor iftaan waggaa tokko lama booda wayinee jettee yeroo yaadni galuu fi iddoo kanatti akkas gochuu hin qabuun ture jetti. Dhiirri immoo umuroota sana keessa darbeetu kan inni fuudhu jechuudha. Umurii itti nama gaggaabbisiisu umurii xixiqqoo akka dubartiitti hin fuudhu. Kanaafiyyuu Joosiin dhugumatti boonii kana hin barbaadu ta'e hin jaallatu iyyuu ta'e jireenya isaatti fidee hin dabalu cidhallee hin godhatu mucaan ofiif xiqqoo keessi isaa nama jabaatedha jechuudha. Xinnoo ishee nama jabaate jechuun dhiira miti dhiirri jabaataadha keessi isaa hin beeka. Akka dubartiillee miti akka dubartiin daftee waan xinnoo yoo argattes kof of gooteen na argaa itti dhiirri garuu waan xiqqoodhaanis na argaa hin jedhu amala dhiiraati bakka kun baay'ee illee hin haasa'u waan hundaa hin falfaleellee hin haasa'u jechuudha. Ani akka yaada kootti jechuudha dubbiin turtee bultee namaa galti akkuma jedhani. Joosiin dhugumatti boonii hin jaallata dhugaa. Jaallannaan hamma cidhaatti wajjin deeme. Silaa unkaan dhiirri cidha mitiitii hiriyaa miti cidha mitiitii maatiyyuu siin barsiisu. Sa'ammaa kanatu akkuma ta'e faayidaa fayyadamuuf nama tokko na barsiise yeroo jettu gadi bu'ee obboleettii kooti kun haadha kooti kun jedhee barsiisa malee yeroo cidha barbaaddu waliin jiraanna yeroo jettu immoo beellama sii baay'isa. Isuma nama guddaa ta'ee jiru, isuma gahee jiru, isuma hojiitti bahee jiru beellama sii godha. Beellama qoyi yeroo kana hin ta'u maalidha? Kana booda waggaa tokko 2-3 booda wal fuuna minaamin jedha. Namichi kun hin murteeffanne yeroo akkas jedhu murteeffannedha. Hin murteeffanne si fuudhuudhaafis yookaan si faana jiraachuudhaaf murteeffataa miti. Ganaa waan ilaallatu qaba. Ganaa waan tokko bakka. Waa'ee keef hin murteeffanne jechuudha. Viidiyoon yeroo isaanii istiidiyoo isaanii eebbisiifatan suni namoonni baay'een ilaalanii durayyuu hin jaallatu inni koo ishee hin barbaadu yeroo itti dabarfate hin jaallatu jedhan tokko viidiyicha kam ture. Namni mana sana keessatti suuraa isaan kakkaasu viidiyoo isaan waraabu jira. Ijoolleen dhiiraa jiru. Mana sana keessatti viidiyicha nan dhabe malee san akka lixee amma nan fidadheen ture. Inna osuma viidiyoo ka'anii bakka gammachuu isaanii ibsatanii faarfannaadhaan jedhanii booniin kun Joosii itti deemtee ituma ijoolleen viidiyoo fa'aa waraabaa jiran itti deemtee afaan keessa dhungachuudhaaf kiisi gochuudhaaf yeroo itti deemtu Joosiin immoo sheemiin qabe. Sheemiin eenyuuf qaba? Ijoollee isaan bira jiran sanaaf sheemiin qabe irraa akkana jedhe.
irraa duubatti baqate. Isheen dhungachuudhaaf akkana yeroo afaanuma keessatti deemtu sheemiin isa qabnaan duubatti achi irraa jedhe. Irraa baqate jechuudha. Maleen manatti dhungachuu miti faana ciisaa oola miti. Dhungachaa oola miti. Garuu guyyaa sana viidiyoo raabamuu suuraa ka'uu bakka piroomooshinii mana istiidiyoo isaanii ofuma isaaniif jiru irra jiru waan ta'eef piroomooshinii hojjetachaa jiru waan ta'eef ijoollittii sanaafis jecha miira ijoollee sanaafis jecha duubatti irraa yeroo inni siqu viidiyoon sun akkuma sanaan gadi bahe. Isa qabataniitu viidiyoo kan biraa immoo hin qabanii gama warra garasii sana warra ollaa keenya sana. Miskiin jedhanii jala deeman hin jaallatu durayyuu hin jaallatu kanatti wal ga'anii haasa'u jechuudha. Innaan immoo akka yaada kootti Joosiin durayyuu hin jaallatu utuu hin taane guyyattii sana yaa'u akka amala isaati ga'a. Akka arginu miidiyaa kanatti amala Joosii yeroo arginu miidiyaa kanarratti namni akkuma nama arge taasisaa miti nama akka callisaa wayiiti mucichi. Yeroo hundumaa viidiyoo isaanii yoo ilaaltan hin haasa'u. Sagalee ol fudhatee hin haasa'u. Suuta dubbata. Hamma dubbatu sana immoo akka waan qaaniiffataa haasa'u wayiitti suutuma jedhee haasaa kun egaa naachuraal giiftii isaa kenname amala isaa ta'uu danda'a. Booniidhaaf immoo wanti kenname humaa nama hin dhoskine, nama iftoomina qabdu, nama haasoftu, nama kolfitu kun immoo amala isheedhaa kennamedha bakka. Kanaaf mucaan kun durumoo hin haasa'u cal jedha badaallee bakka. Akkuma arginu jechuudha kun amala isaati. Kanaaf inni hin haasa'u jechuun hin dubbatu jechuun hin jarjaru jechuun hin jaallatu jechuu miti. Hin jaallatu jechuu miti jechuudha. Bakka yeroo baay'ee dhiironni keenya immoo of qabu. Dhiira hundadha. Dhiirri biyya keenyaa dhiironni Itoophiyaa baay'inaan of qabu. Dubartootatu dura bu'ee waan arge ariifannaadhaan waan arge hojjechuu jaallata amaladha kun. Isaan garuu suutadhu. Dafanii ittiin galanii baqa waan argetti hin jarjaranii roomaantikii kanatti illee hin jarjaranii suuta kun amala hunda dhiiraatti tokko lama miti. Kanaafiyyuu anyways jechuudha. Boonii gaa Waaqayyo illee lubbuu ishee haa maaru. Seexanni jarjarsitee nyaatteetti. Namni gaafa ofii isaatiin ka'ee of ajjeesu wanti kamillee duubarraan haa jiraatu iyyuu malee akka of ajjeesu kan godhu akka of balleessu kan godhu immoo seexanadha. Aariin jiraachuu danda'a, dubbiin jiraachuu danda'a. Achi keessatti immoo akkuma aariin jiru dubbiin jiru obsis akka jiraatu hin jiraata ture. Warri kun waluma keessa warri jiranidha. Dubbiin lolli aariin maal arge kun yeroo jiraatu achi keessa maaltu jiraachuu qaba? Obsa. Wanti obsa jedhamtu tokko achi keessa jirti. Sijjammar obsi yeruma sanatti barbaachisas. Namni itti tolaan maal obsa? Namni basha'aa jiru maal obsa? Nama rakkatu, nama lolamu, nama boo'u, nama gadde, nama miidhame wayitu obsa isaa kennama. Obsa wayii argata, obsa barbaada. Egaa maaliyyuu haa ta'u malee bifa kanaan boonii biraa dhabni ragaa Waaqayyo lubbuu ishee haa maaru. Joosiis illee rabbii isaa fayyiseera isa haa fayyisu. Kana caala maalan siniin jedhaan. Ani hin beeku. Garuu akkuma tasaa dhabamte irraanfatamte. Amma irraanfatamteetti.